jijjiirame. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota abbee miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Inni naaf nagaa kennee maqaa waaqayyoo maqaa waaqayyoo eebbifamu waan baay'ee nama gaddisiisu tokko dhugaa waaqayyoo. Innis maal inni jechuu dandeessu akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti argee jechuudha. Hundee Ayyaalaa fi Daraartuu Amaanu'eel jaalalleewwan baay'ee wal jaalatan turan. Waliinis baratanii yuunivarsiitii eebbifamanii akkuma eebbifamanii bahanii walumaan mana tokkotti galani. Gindi baratama biyyan isaanii jiraatan jiran gindi barate. Yeroo muraasan booddee hundeen maatii Daraartuu jaarsummaa ergee gara Horroo Guduruutti Wallaggaatti mucayyoo keessan daaladeeraa waliin mana tokkotti gallee otoo jaarsa hin ergin isin hin eeyyamsiisin kana gochuu koof na uffalchaa jedhee maatii Daraartuu gaafate. Haraara gaafannaan maatiin Daraartuus tole jedhanii fi haraaramanii fi guyyaa cidhaa qabatan. Guyyaa cidhaa kana gahee guyyichis har'a ture. Cidha har'atu jira isaanii jechuudha. Cidha har'aa kanaaf hundee fi abbaan Daraartuu ta'anii kaleessa ganama gara Horroo Guduruutti deeman eegalan gammachuu ture. Hawwiidhaanis erga turanii cidichatu qophaa'ee faaruu walgahii hunduma irratti maatiin Daraartuu biratti kabajaan cidha godhachuudhaaf ganama deemaniis eegalan kolfaaf taphaan maaltu hamma isaanii ga'a. Egaa akkuma beekamu asirratti barreeffama argisiisanii dubbisaa jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqayyoo. Isaan gara maatii isaaniitti gammachuudhaan deemanii baay'ee kan nama gammachiisu turan. Garuu gammachuun isaanii kun amma dhumaatitti hin taaneef waan nama gaddisiisu keessa. Daraartuu fi tola isaan gara isaaniidhaan baay'ee gammadanii gara cidha isaanii godhachuudhaaf gara maatii Daraartuutti dhuma deemaa jiranuu konkolaataan galabbatameenii namni jaa'idduma tokkotti lubbuun isaanii darbe. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqayyoo. Duuti illee hinuma jirti. Duuti immoo gizee akkanaa kana baay'ee garaa nama gaddisiisa. Waan baay'ee garaa nama gaddisiisu, waan baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Ijoolleen kun lamaan wal jaalatan jedhu maatii isaaniitiin dabarsanii achumaanis itti fufanii jireenya isaanii jiraachuu danda'u. Hin beekamu garuu waan waaqayyoo namatti fidu hin beekamu waan ta'eef egaa waan waaqayyoo namatti fidu hin beekan waan waaqayyoo namatti fidu hin beekamu jedhama miti. Kanaaf carraan isaanii kanuma ta'ee awwaalli isaaniitiin cinni isaanii gara lubbuu isaanii darbuu isaaniitti darbe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanti baay'ee na gaddisiisa maalidha. Yeroo kana keessaa bara kana keessaa guyyaa kaleessatti argataniirtu anuma argaa jirtan garaa miidiyaa kanaatiin jechuudha. Sababoota baay'eetu baay'ata. Sababni kun maaliif akka baay'atu kan waaqayyoo beekuu hin dandeenyu waaqayyo nutti haraaramu karaa isaatti nu haa yaadatu jechuudha. Lubbuun hin dabarti. Yeroo itti darbitu lubbuun hin qabdi. Garuu lubbuun immoo tasabaatu kuni nama mararti namatti dhagama nama gaddisiisa. Waaqayyo gooftaan inni waan hunda gochuu danda'u maatii isaaniitiifis firoota isaaniitiif jajjabina haa kennu. Hiriyoota isaaniitiif jajjabina haa kennu. Wanti asirratti isin kanarraa barachuu qabdanii yookaan immoo yaadachuu qabdanii fedha ofiitti duwwaatiin deemuu osoo hin taane waaqayyoonis gaafachuun waaqayyoonis kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu jechuudha yeroo cidhaa kana egaa akkuma beekamu illee nama caala beekee yoo hin taane namni waaqayyoon hin kadhata. Yeroo baay'ee kadhannaan hin godhama. Waaqayyoon gaafachuun hin godhama. Tarii maaltu beekare kan Daraartuu fi kan Tolasaa kun baay'ee garaa nama nyaata. Waaqayyoon cidha isaanii gammachuu isaanii gara gaddaatti jijjiiree isa waaqayyoof dhiibna. Waaqayyo waan godhu hundumaafuu beekadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sammuna kana baay'ee bakka miidhamni hin baay'ate jechuudha. Miidhama waaqayyoo kan fidamtu maa gochuu hin dandeenyu. Garuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo amma fakkeenya makiina si'aa oofamu namni koo yeroo kana nagaan na galchii yaa waaqayyoo jechuudhaaf baay'ee itti ulfaata jechuudha. Garuu nagaan na oolchii nagaan na galchii jechuun salphaa fakkaata malee waan baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo. Ani kana irratti kanan jedhu ijoolleen kun cidha isaanii kanatti waaqayyo nagaan nu oolchii nagaan nu bulchi jedhanii jechuu dhiisanii fi miti. Kanaan jechaa jiru wal ta'ee yaada. Garuu waan tokko waaqayyo qachuun baay'ee barbaachisaadha biyya keenyatti baay'ee wantoota akkasii baay'ata jechuudha. Kanneen akka lafti kirkiruu, kanneen akka lubbuun namaa baahamee dhabamuu, namni osoo hin beekiin baay'ee magaluu dadhabuu, akkasumas namoonni baay'een lubbuu walii dabarsuu kuni kan ta'uu fi egaa waaqayyotu beeka waaqayyoon nutti haraaramu inni daandii isaa sirrii karaa isaa sirrii irra namaa oofu garuu ijoolleen tun baay'ee namatti dhagahama dhugaa waaqayyoo jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisee jira. Kanaan durallee wantoonni akkasii kun hin jira. Wantoonni akkasii kun taateewwan baay'eetu jira. Isaan keessaa kan akka namoonni konkolaatuma kana illee du'an jiraachuutu jira balaa isaatiin jechuudha. Kanuma immoo waaqayyoollee itti haraaramee guyyaan isaa ga'ee hin jiru. Duuti hin jiru duuti hin jirti garuu duuti immoo yeroo cidhaa kana gammachuu isaanii gara gaddaatti jiramu baay'ee namatti dhagahama. Waaqayyo amma sirra deebi'een jira. Waaqayyo maatii isaaniitiif hiriyoota isaaniitiif jajjabina haa kennu. Olloota isaaniitiif jajjabina haa kennu. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqayyootiif. Jarri kun waliin jiraachaa turanii garuu gaafa gara gammachuu isa ofii keenya gammanneerra maatiin keenya nuuf haa gammadanii firoottan keenya nuuf haa gammadanii ollaan keenya nuuf haa gammadu jedhanii gara gammachuu isaaniitti jedhanii immoo deebi'ee gara gaddaa isaaniitti ta'e jechuudha. Kun hojii waaqayyoo keessa galuu fi miti. Egaa waaqayyoo akka fedha isaa godha garuu baay'ee namatti dhagahama dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Jarri kun lamaan akkuma suura irratti argaa jirtan kana jechuudha. Kan isaan wajjin jiraachaa turanii wajjin barachaa turanii yuunivarsiitii keessatti booddee immoo jaalalli waan baay'ee nama godha gara warraa osoo hin deemini jarri walii galee gara kophaatti galanii wajjin jiraatanii immoo booddee lakkii maatii keenyaan gammachiifna wanti gammanne maatiin keenya illee haa gammadan jedhanii cidha isaanii qopheeffatanii guyyaa cidha isaanii immoo du'atti jijjiiramee fi gaddatti jijjiirame jechuudha. Kun hojii waaqayyooti. Nuti homaa gochuu hin dandeenyu. Kana hojii waaqayyoo keessa galuu fi miti garuu waan baay'ee na gaddisiiseef irratti hojjedhe. Egaa waaqayyo nutti haraaramu waaqayyo daandii isaa sirrii karaa sirrii nu haa oofu guyyaa cidhaa
gaddatti kan jijjiirame fedha isaati malee fedha keenya ni miti jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon nutti araaramu jechuu jaalladha. Bakka jirtan hundi keessanuu nagaa ta'aadha. Isin eebbifamaadha. Eebbiftaadha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaadha. Yaada biraas amma walitti deebinutti nagaaf naa tura.